Dallala namoota seeraan alaa daddabarsuudhaan barbaadamaa turan isinii dhiyeessinaa nu faana tura. Poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa dallala namoota addunyaa irratti barbaadamaa fi dorgomaa hin qabne Yitbaaraki Daawit yookaan Kibroom jedhamu hiriyoota isaa sagal waliin to'annoo jala oolchuu isaa beeksisee jira. Shakkamaan kun namoota 3,000 ol ta'an seeraan ala biyyaa baasuun du'a namoota 100 oliitiif sababa ta'uu isaa fi dubartoonni 50 ol akka gudeedaman gochuu isaatiin qorannoon irratti adeemsifamaa ture gara Abbaa Alangaatti ergamee jira. Yakka qaxxaamura biyyaa walxaxaa ta'e kana saaxiluuf Poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa dhaabbata naannoo Afriikaa Bahaatti dallala namoota ittisuuf hojjetu ROC yookaan The Regional Operational Center in Support of the Khartoum Process jedhamu waliin odeeffannoo wal-jijjiiruun hojjetanii jiru. Kanaanis dallaalota namaa seeraan ala biyyaa baasuudhaan barbaadamaa turan kana naannoo Tigraay magaalaa Shiree keessatti tooftaa poolisii cimaan hordofamuun to'annoo jala akka oolu taasifamee jira. Shakkamaan kun maqaa sobaa adda addaa fayyadamuun seera jalaa dhokachaa turuu isaa poolisiin mirkaneessee jira. Maqaan isaa paaspoortiirra jiru Yitbaaraki Daawit yoo ta'u, maatiin isaa Paawulos Daawit jedhanii waamu. Gama biraatiin Suudaan keessatti maqaa Ahmed jedhamuun, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti Munir jedhamuun akkasumas biyyoota Awurooppaa akka Iswiidin keessatti maqaa Kibroom jedhamuun yakka isaa raawwachaa akka ture bira ga'amee jira. Daree yakkaa kun bara 2010 eegalee dargaggoota Itiyoophiyaa, Suudaan, Eritiriyaa, Jabuutii fi Somaaliyaa irraa walitti qabuun gara Liibiyaatti geessuun mana kuusaa keessatti hidhanii gidirsaa turanii jiru. Namoota maatii isaanii irraa maallaqa argachuu hin dandeenye guyyaatti al tokko qofa nyaata xiqqoo kennuun reebicha hamaa elektirikiin bidirsuu fi pilaastika gubate qaama isaanii irratti dhangalaasuun gocha suukanneessaa fi sanyii namaa irratti raawwatamuu immallee raawwachaa akka turan qorannoon poolisii mirkaneessee jira. Daldala namootaa kanaan maallaqni biliyoona 3 ol seeraan ala akka socho'u kan taasifame yoo ta'u, poolisiin qabeenya isaan yakka kanaan horatan hunda qorannoon adda baasuun akka hin sochoone mana murtii irraa ajaja dhoowwaa baasisee jira. Yakka kanaan ragaan mirkaneessuufis miidhamtootaa fi maatii miidhamtootaa 100 ol biyya keessaa fi biyya alaa irraa ragaan funaanamee jira. Akkasumas teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun miidhamtoota biyyoota 16 akka Liibiyaa, Beeljiyeem, Ingiliz, Kanaadaa fi Neezerlaandii keessa jiran irraa ragaan sassaabamee jira. Poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa yakka qaxxaamura biyyaa lammiilee fi biyya irratti miidhaa guddaa geessisaa jiru kana ittisuuf teeknooloojii ammayyaa fi dandeettii poolisummaa qindoomiyaan fayyadamaa akka jiru ibsee jira. Akkasumas biyyoota adda addaa waliin walitti dhufeenya gaarii uumuun warra yakka raawwatanii biyya alaa jiran to'annoo jala oolchuu fi gara biyyaatti deebisuun seeraan akka gaafataman gochaa jiraachuu isaa ibsee jira. Dhumarratti Poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa hojii qorannoo kana milkeessuuf qaamolee isa waliin hojjetan kanneen akka Ministeera Haqaa, Tajaajila Odeeffannoo fi Nageenya Biyyaalessaa fi ROC galateeffatee jira. Hawaasnis gochoota yakkaa yeroo argu appilikeeshinii Poolisii Federaalaa kan ta'e AFP app jedhamu fayyadamuun sarara bilbilaa bilisaa sagal akka fayyadamuun yookaan buufata poolisii dhiyoo jirutti odeeffannoo kennuun tumsa isaa akka cimsatu waamichi dhiyaatee jira.